والله تا والله كيف وقت والله يعني ما لي أنا نما رجعي سومر بانه قرو وانه متقو إني ما كنت أقوم برباده هم تو تيجي كنا نقوم برباده ينتهى دعاء جرون تاتون من أدام بها يقع أدبه قران منها وجيناتي وجين دوغي وجين ببها وجين ملي جرور ركوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ركفوني دا وتتتتخيني كم نجا خسني فيا راجل تسني جتا نجا في رحمني ربي سنة حجراتي كنين كريستيانا تجكم نجا خسني فيا راجل تسني جتا إفني ديفنا جرا والله ما دي فكنا شفنا تنجينا دا كابنا جرا والله يمان نميرو تناني كابنا بايته كابنا أكمل بيكم وجا والله أرانتنا قدافي جمتشو والكيسة قدوي تنجرو قلا والله قال تربي فياكمنا نتنا جاي كمنا سنيفو وانت كتك سنيف سوبر ماريتي وانت أنا في اسمين جد لادو تنوم تيكو تكاجرا سونغاتك أولين جام تو سرا قد ما بس أنت كيس يعني تكينو سنو ما أنت كيس توخيا أوكي متى قالي في غاري سينورو مونكا جالا لبيت ماله جيبان سامبيتني غلطوما ورين نجالك فرتن ولين مخبج فرتن ورين والله ما شاء الله سلما ولرادين تاني بردي وليشنا ليس نام يجي تفهم تكسني تشكر سنجارنا هاجس متى نموت والجالة توس ولين فين أنا كسي تكنات السنجار متى كني نمو الجالة يوم يوتانا ولين جرا ربي وجهنا دراجة سو رموهم دعا ربين كان بيس رب رم ثاقلوا كان جرو بيس ربين رحمة ثاقلوا في مجنا أران تنا مالك بتري في شو كيسين ولا ممكن كبدي في وانتو تانا في هذا من كي يدو تنومي سنة راخي ومتى كم تاجين في كوربادا وعدو كيس بيوم بربادو أنتف مالف أني منا كيا أني منا كيا جرا وقت جرس منوان جرا كيا mana ka kan wasin na anamma sila dot na creation na ko din dira sila wa ando kan umum ne agar tani wa isi position na dito marra ifachi kesa so ne wanti to dira wanto umame wa ne du wanti kun uga mo soba malika duga khiya arrago wiya sada video tana arra amare mari jummata amare kamisa gadi ala inshallah ya rabbi ya kamisa gadi nanti sabti gadi nanti ya sanifu malifa ya ani beta duga da hada mana khiyati garana tabbi ani wa fi sinjatus tagabbalu eshi kuntre wallahi wa billahi jaruga malika da jatayati kan rabbin namara wali da asra min hak duga isa kunjuru أنا مالك والله بقول لك سنة أتم برباد وأنا كقولوا في كره يوسين نايرس نجراني والله واحد دو سرت أسمع برباد يا جيت نجرا سني في يوم يجوا تنان هذا منا كيسني وري كابتن خبر جاجارة دانيس نينجا قروم أني أرانتنا جالا لا في خبر جاسم برافو تيجي تجار كسيتي utallee jira baaba san keessa wanni nu utaalchise dhugaadha miidiyaa kanatti deddeebiin barbaanne wanni na dubbisiise garuu aniin kun nama miidiyaa hojjetu nama miidiyaa irra hojjetu yoo nishaanaaf si waliin dhabdanii arraan tan asumaan kee waan biraa hojjechaa yoon deeme isiin tuna isa kutteetanii gaafii isinaa baay'eeftaniif viidiyoo takka keessan isin waraabe waan takka isin himuudhaaf isin shabaaba ani shabaaba nuti hundinuu bijee jirra isinis bareedduu sanii qaqalee sanii jechuudha nama yoo heerumtes kanaa gadi heerumta kanaa walitti malee yaada anis akkasumatti yoo rabbi ta'e inshaallah maaliif isillee komachuun barbaadus keessatti rabbi isillee hiree bareedduu rabbaa heeruufi hiree gaarii hiree tawanni rabbaa godhuufi garuu immoo ilmootii yaa'onni isin garaa qabdu kuniin ani sababa ilmoo garaa qabdu kanaaf waanii qoobsee isinin illee walqabee waa hedduu isin adeemaan jechuu turtanii arra isirra kongeessanii wanti feete sun haa uumamu si gargaaraa warreen jettan Oromoon galatoomaa umrii dheeradhaa nuuf jiraadhaa dubbiin bakka sanii miti dubbiin bakka sallee ani isinii jecha waa meeqaan hojjedhee waa meeqa keessaan dabre waa meeqaan isinii roobsee waa meeqaan isinii ta'e arraboota waa meeqa isiniitiin tahaa wanti tun maaliif arraan tan ilmooti garaa qabdi as boros waan isa rakkatti yoom jitaan amtan dhaabadha waan isin rakkattee isin barbaadde biraan dhaabadde ta'ee uumaa fi isin ilmootii bira jira yoon ga'u ta'es garuu immoo mufannaa naaf isidduu dhuftee xiqqoo
أني وأنا كسم بربادو نام بيني ترى أشرا خاتي سين بس سين mana gadhiiftee utaalte baate halas jarallee deemee asii karaa deemee diddee bakka Israa'een itti dhiisee maaliin godha jechuun kanas hojii deemee hojjaraa ta'uu guyyaa lama immoo sadii jechuudha viidiyoon san dura waraaban ta'e. Saniif daawwattoota hordoftoota keenya waliin jirtu daawwannu godhaadha. Nageenyi bara dabala alhamdulillah. Garuu seera akkatti biraan jira. Maaliifis ahli isiitiif akkasa ni jiran biyyoon taas. Hundaa'u ka viidiyoo kan daawwatanis wallaahi yoomiyyuu taanaan isinis ni kabajaa isin jaalladha. Mataa fi gubbaa jettanii maaliif namni tokko yoo wal dadhabe mataa isaan qabata yoo jiraate mataa qabata. Ani maaliif namni tokko hoggaa biyyaa boohu waa lama biyya baabulee wanni biyyaa boohu tokko farratti kaayyoo fi biyyaa beekee san bakka hin ga'uu fi biyya namaa sana keessa wanni dhufneef dalagannee nama ta'uudhaafi waan takka gisee hojjennee nama ta'uuf biyya tan namaa tana dhufna garuu biyya namaa keessa dhufnee irraanfatu takka irraa haa qusannu uummata keenya namoonni biyya alaa baatan akka keenya baqatanii biyya namaa jettan hojjetanii fira biyyaa deebuu irratti hamileeffadhaa aadaa godhadhaadha. Ani dhugaa rabbisa yoo taate dhugaadha beekanii waa hundaa'u rakkoo jirtus beekaa garuu arraan tareedduu karadhee atiin tun arra garaa qabda ilmoo biyya garaa qabda haalli kun siif hin maluu jallee hedduun karadhee wallaahi hedduun karadhee hedduun karadhee wanni tokko yoo uumames ilmoo kana beeksisa boodaa ilmoo tana biratti isaa maal jennee hedduu takkan karadhee ture garuu immoo sunumti hin taane naaf inni hin taane. Isin tunis hamtuu qabdu wallahi hamminni tokko hamminni isin qabdu maashaallah ani immoo waa takka wallahi haadha mana kiyyaati hedduun jaaladha hedduun kabajuu ture akkasumatti hoggaanii fi jaalalte akkuma jaalalte jettuun jibbanti jedhutes jibbanti akkasii hedduu seenti jibbanti tokko hoggaa seentes egaa akkuma goota yaani bas wanni gootuun jirtu kuniifuu. Maaliif garuu akkana callisuunis ni danda'a garuu callisuurra ani kun nama miidiyaa hojjetu wanni isin himeef laa ittanii keessaan warroonni amma asirratti kun ayyaata kana dhaabbatanii kun taane kan isin jettan beeka obboleeyyan kiyya isin Oromoodha saba kiyya gosa kiyya uummata kiyya lammii kiyya dhiiga kiyya wanni isin jettan naata ammoo wanni takka wanni yabbaataa ta'e jijiin dalluudha jedhu wanni tun duraan naa taateetiin isin fidadha yoo naaf ammoo deebitee namoonni tun diddee keegoda wanni hundinuu haga rabbiin kaalanii jee hojii nyaata abbaa fedhe taanaan haga rabbiin kaalanii jee hojii nyaata haga rabbiin kaalanii jee hojii jiraata sambira kunnaan ilma namaa kana tokko hojii jiraachuu ni dandeessu saniifuu naaf yaasimiin aarudha irraa booda obbolummaa wallaahi ani namni hin dhaadu bas dhaaduuf hin jiru wallaahi ani wallaahi agarruuf teessanillee naafisiin yoo akkamma adda baanee jira beekan amma ani garaan qurxiin beekni abbaati jedhanii nama kutataadha nama waan takka as qurxii beeku dhugaa rabbi sana nama akka mataa kiyyattee kuni garuu obboleettii tiyyaa ati yaasimiin irraa jaartii tiyyaa irraa baate obboleettii tiyyaa eeyween obboleessa keetii har'a tokkonis waa hedduu walii qabna saniifuu waan beessi arrabsuufis yookaan suufamachuu sirriitti hin baane garuu immoo daawwattoonni keenya kanaaf jajjabaan akka nu beekuufi saniifuu daawwattoonni keenya kanneen gaafa har'aan kana viidiyoolee illee isin baay'isuun fedhu. Maaliif adda baatan maarreettanii yaani maaliif adda baatan maali rakkoon isin gidduu uumamte maali yaana diin maal warreen jettanii har'a buleen kiyya waa takkaanti nageenyi bareedaa maamiti. Garuu ani waan isin barreessitan guddaa ta'e osoo immoo garaasii qabdu nabiila akka kana dhiisii warri naan jettan beeku wallaahi na biraa hin wanni takka na biraan taane ani arras turu saadha mana kiyyaatti yoo isin rakkattes bakka isin jirturra yoo namni xiqqisha tokko isaan adage ani biraan jira hatta akka itti dhaltu akkaataa itti dhaltu gootoo hin mijjeessaa fi yeroo isin maaliif hin dhalleessitu waan ta'eef nama jalaan jechuu yookaan nama isin bakka jirtu gaafadhe nama jalaan godhaa fi waraqaa akkaataa isin filattuu fi kana waraqata ana yoo nama ajjamneef hin dandeessu jechuudha seenudha. Saniifuu waan barbaachisaa ta'e ani ni gargaaraa bira sin dhaabadhaa akka isin deessutti maallaqa deessuun illee anaa godhaa fi uumaan inshaallah du'amu godhaadha. Garuu immoo tajaartummaa bittus kaata obbolummaa hin dhabamtu jechuu kiyyaa fi beektan
egaa nama tokko yooni fi dhugaa rabbii sana finne nama tokko rabbii walii jaalatee walitti fidee yeroo immoo jaalatti san waliin dhaabbachuu dadhabee namni kun wanni godhuu danda'u jirtu jaalatti yaani maali jensa bultiin karaa lamaanii jedhan yooniif gamaa gaman akka isaan deemne hin sochootu jedhan dhugaa rabbii sinima ani mataa kiyyaaf wallahi nama kaayyoo qabu nama kaayyoo biyyaa bee wanti biyyaa beef dagachuun qabu arraan tana waan biyyaa beef san kan ga'uudhaaf wallahi biyya namaa tana keessatti biyya Yemen tana keessatti rakkoo baay'ee jira rakkoo nama rakkoo baay'ee nama ragaa ani akka mataa kiyyaatti kan hundaa'u qoladhee firraa qoradhee keessaa bu'uudhaaf ni nan hojjechuu baay'ee qabu maali wanni nan godhuu qabu maali akkaataan keessa jiru kan haala kamiin keessaa bu'uu danda'a akkaataa kamiin keessaa socho'uu danda'a jechuudha kan namni tokko jiru asaniifu amma kaayyoon tiyya inshallah yoo rabbi jedhe kuma dhengaddaa hin jalasiniin jesan haala mijeeffadhee hoggaasiin hageesiin deessuu silaa as keessaan deemu haala akkasiin deessuu kana mijeessee fi yaani haa isiin amma finnan deessu beekta asaniifu waan xiqqoo mufannaa guddaa dhufe asaniifu ani akka barbaachisaa ta'e akkasiin deessuuf malaan hin godhaa fi waa hundaa barbaachisaa ta'e hatta isiin beektee mana deettee baate mana koo beekamu manallee yoon fi isiin gartee ilmootiyya garaa qabdi ilmootiyya keessatti ta'a isiif ilmootiyya keessa ta'a saniifuu manni sirra naan jiru iyyoo isiin ayyamte mana keessatti illee adeematanii ani poratikaali biyyaa deemaa biyyaas akkana ja'a jechuu kiyyaa beeka dhokun biyyaa illee biyyallee yoon galee ani baqa garramiin biyya kana keessa deemuuf na garramu jechuu kiyyaa takkanaatiin isin jaa manni keenya obboleeyyan kiyya sarana daawwachaa jirtanii biyya isin qofaa miti obboleeyyan kiyya haadhaa fi abbaan kiyya akkuma keessanii kanatti ta'anii daawwataa jiran mee waan takkaa jira waan takkaan isin obboleeyyan kiyya akkuma ta'anii daawwataa jiran aayillan kiyya akkuma ta'anii daawwachaa jiran obboleeyyan haadha jaartii xiyyaatti akkuma daawwachaa jiran haadhawwan isaanii akkuma daawwachaa jiran hunda keessanuu wallaahi wabillahi isiniin qabate isiniin jaaladha ani ilma keessanii irras barus namni tokko yoo wal dadhabee mataa adda qaban malee mataa waliin kumaan oolan akka inni yaqaa jireenya kana jibbee fajjaramu sun akkanaa kun hin ta'u du'aa eegamu goota kabajaan isin gaafadha ani immoo isumaa du'aa eeguudhaa fi rabbi nagaan addaa baasu asirra waan isii qunnamu gaariin beeku daawwattoota keenya ani waan hin godhuu wallaalee dhugaa rabbisan du'aa uumuu qofa akka nu gootan kabajaan isin gaafadha ani waan hin beeku jechuudha wallaahi waan takka takka jalaale ilmimmaanii na qaba wanni ilmimmaan na qabuuf garuu har'a maaliif har'a beekanii namoonni baay'een asirra dhaabbatee waa hedduu jira garuu ammoo dadhabeetii baqaanii jira itti haa kana baqa gubadhee bas ani beektaa wallaahi akka xiqqaanan jettan kanaa miti ani xiqqaadullee maaliif ni beektaa wanni na yaadu tokko farratti ishiin kun har'a gaageessa isii garaa qabdu lakki nabiilii wal dhabanii nabiil kun yaa itti godhee jira ani kana hunda firraa eega isii kanaa wajjin hoggaa isiin innaa ilaalte wajjin lolu wallaahi wabillaahi nabbiin kun kan cufa kana naa galte isii ilaalte jechaatiin taa'udha hayyee jechaatuun dabarsiisa gabbaha magasiin xiqqaa arabu fakkatu ja'a bas wallaahi irraan buqaa turtee narra turte kanaa osoo hin jiru maaliif ilma namaa tokko bifaan madaalame abbummaa fedhee bifaan madaalame wanni hin ta'u kiyya rabbiin keessa keessaniif naa ta'u uummata keenya uummanni Oromoo guutuu rabbii keessa keessaniif naa ta'u anillee gara rabbii keessa keessaniif naa ta'u dhugaa rabbisanii wanni kun hin jirtu har'a rakkoo isiin keessa as godhi beekaa dhalarra rakkoo namoota rakkoo isiin hundaa fi gara fiitii ani biraan jira yaani isin firna dhiyeessuu baattu sitti kiyyaa beekadha harka lafa jalaatiin biraan jira garuu viidiyoo tanas isiniif waraabee malee hanga dhiisuu kiyyaa warra beekaa inshaallah gaafa isin bira geessitti ni daawwattanii saniifuu viidiyoon tun yeroo isin gadhiifamtetti daawwadhaa jechuu kiyyaa fi beekadha hatattamaan gadi dhiifamtu har'a guyyaan kun guyyaa jimmataa fi lammaffaa guyyaa saddeeti kan nyaata biyyatanii baay'ee isin waraabaa jiru saniifuu uummata kiyya qaqqaalii fi gaarii anaaf jiraadhaa humnaaf dheeradhaa gorsa keessan gorsa kiyya ammallee as goota gorsa keessan naaf addannaa bina du'aa'inaaf godhaaf isii fi ilmoon kiyyallee nagaan adda ba'anii du'aa'inaaf godhaadha anis gaa alhamdulillah jira waa hundaafuu du'aa'inaafis godhaadha anis ilma keessanii isinis ilmoo teessanii ilmoon tiisuun irratti jirtu sun dhiiguma keessanii isaan hundinuu isinuma kan hundaa'u isinii waliin nu qaba Oromoonni Oromoon keenya qaqqaalii fi gaggaariin jaalala malee jibbaa hin beektu ani har'as boros barreeffamni komentiin isin naa barreessitan guutuu na bohaarsiti malee na mufachiiftu jechuu kiyyaa beekadha
dhugaa rabbi isinii muudhaaf haqa jaartii durseenuu gaarii miti. Ani dhugaa maaliif namni tokko arraan tananii beekaan isii garaa qabaa waan takkaa jira waan isii yeroo barbaadu. Isii garaa qabdu anamaan nagashee jedhee waliin dhiisee biraa deemuu wallaalle. Anamaan nagashee jedhee dhiisee biraa deemuu wallaalle garuu wanti nama dhiibu isiin ture intala lalaati. Nabiyyiin keenya alayhi salaam amaanaan dhiisee ofitti. Isiin tun akka fiiti jettee utaaltee manarraa baatee waan fiitee yoo irratti hojjettes ani immoo akkasiisa yaadee irratti hojjechuu qabu. Saniifuu maaliin kan nu qabaa? Lakki obsa ana obsa qabaachuu qaba. Inni dhiiraa tokko wanni dhiira jaamtuuf obsa qabaatudha. Yoo namni obsa qabu namni imaana qabu waan dhabdu qabu. Obsa rabbi sinaa kan nu obboleeyyan kiyya. Anaafillee obsa rabbi naa kan nu saniifuu takkaan isin jaalmata kiyya gaarii fikkaalee isin jaaladha ilaaf onirraa isin jaaladha isin kabaja. Wallahi namoonni baay'een kanneen as keessatti illee quban qabu. Wallahi namni quban qabu. Wallahi ta'e wallahi kiyya quban qabu. Wallahi ani maaliif ani nama dhageessuu hin barbaanne garuu wanni nuti tokko ilmi namaa kun dhaga'uu hin barbaadu. Hamtuu teenya akka namni dhaga'uu hin barbaadu. Sanirraan kan ka'e namni guutuun hin dhageenye viidiyoo kanarratti akkuma daawwattoonni namni biyya biraa jiru dhaga'anitti isaanis dhaga'an jechuufin isinii ibsu kana viidiyoo kana. Takkana isin jaa wallahi maaliif koflaatiin suuta tasgabbaa isin asoo jira maaliif wanni waan safaataa ta'e miti waan qoosaa ta'e miti waan itti qoosanii miti bultiin safaataa hin taatu namni tokko osoo garaa qabu akkamitti nabiin marree wallahi shira tokko ta'e yaani waan takka isin tuyne wallahi ana maleesi manarraa isin baafne tuyne mana jirti akkuma namni si jaartee ogonuutti hoogganachaa ture as gahe alhamdulillah waggaa tokkoof yoo lakkoofsifnee ture. Garuu immoo naaf isin goota baay'ee yoo xiqqaate baatii isin keessa gara kana wajjii turre jechuudha mana keessa sanii hojii hojjetti isin kan isa jala waan ta'eef hojiin kiyyanis baay'ee hedduudha. Saniifuu biziidha jechuudha. Akkasittiin utuu wal bira teenyee isin bohaarsuu hin dandeenye baay'ee otoo lama faayidaa dhiifne jiruuf bakka faayidaa dhiifne jechuudha. San hundoonni nu godhe jireenya biyya ambaatii saniif uume Oromoo kiyya dhalatoomaa umrii nu dheeraadha. Ani zaamaa isin baay'iseetiin jira. Ani wanni isin himuu dhufeef dhugaa jirtu qofaadha. Wanni takkatti dabaluun hin jirtu isis arrabsuuf hin dhufne obboleettii kiyya isin jaaradha mataa kiyya gubbaa jirta waan barbaachisaa ta'e hin sodaatin ani obboleessa ta'eeti. Takkana isin jawaa takkana asirratti taasise illee reefu biyya tanaayyee sanboota illee ta'uu gaddiifne kaallaa hin danda'amtu yoo hin danda'amne goone yookaan immoo isin kafna gootanii gidduun komantiidhaan baay'attan viidiyoon tun isin gaddiiftee isin tasgabbeessu biyyeetiin yaada. Viidiyoon tun ammoo kan isin kakaaftee komishinii kakaaftee isin lolchiif osoo hin taane viidiyoon tun gaa isin yookaan isin laaltanii irraa waa baratan jedhee yaada. Wanni kanaatu namoota baay'ee mudattillee jedhee yaada. Kan mudattillee rabbi isin mudachiisini. Takkana isin jableen kiyya wallahi jalatamaa umrii dheeraadhaa nufirataa nama ta'uu takkan itti dabalu akkas jedha. Wakilaa keenya akkuma Abdurrahmaan wajjin nyaatee wajjin dhugee wajjin hin bobbaha wajjin malee jiruun rakkoo itti taha jiruun duniyaadhaa addaan nama dhaha yoggaa adda bahuu garaan nama naha. Rabbiin wal jaalachuu rabbiin wal qabachuu maaltu isa gaha hamtuurraa wal dhorkee qeera wajjin baha. Rabbiin wal jaalachuu maaltu isa gaha hangam wal jaalatus namni addaan baha yoggaa adda bahuu garaan nama naha. Fakkeenya gurguddaa majlisaan naa taha bakka bakkaa dhufee ilmiif hojii taha rakkoo beelaa deebuu wajjin mala dhaha ilmaan aadaa caalaa jarri waliif naha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dubbisni baay'ee jira. Nagaan na tura isin jaati akkan gaarii jalqaban isin waraabaa jira viidiyoo kana leera. Ma'asalaama.